warra diinii baatu rabbiin keessaa as burqisiisaa jira. Abbaa jiraa gartanii raggaasaadhaafis armee isaaniitiifis obbolaa maatii isaaniitiifis du'aayii godha. Ijoolleen kunillee akka jirri fuuldura jiraatiinis bitaamee booda jiraatiin bitaa mirga jiraatiin akka rabbiin tika addaa jiraa kennu bareechinee rabbii keenya kadhachaa fi waan barbaachisa hundaan bira dhaabbachuun dirqama keenya hundaa akka ta'e hubattanii waa hundaan iyyuu ija tokkoon illee yoo raftan ija tokkoon ijoollee keenya kana bira akka nuu jiraattanuu jechaan ergaa dabarfachuu barbaada. Galatooma kana caalaa namoota baay'ee dudduuba koo jira. Jiraafan carraa gadhiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barumsa yoomna jalqabsiisuu dandeessu barachuu waan barbaaduuf. Oma ulaan keenyas qalbiin keenyas wanni hundinuu banaadha waan ta'eef masjiidni kan keessanyas namni mattaawaqaa argisiisee ol galuu hin jiru. Wanni VIP wanni jedhamu hin jiru. Masjiidni kan ol galiin hin jiru. Ol galiin hin jiru. Kaardii kaffalii ol seeniin hin jiru. Bakki hundinuu VIPdha waan ta'eef agartanii eega rabbiin amantii gaarii kanatti si fidee jedhee karaa kamiinuu abbaa barbaadde ajajattee abalu na barsiisi jettee mirga guutuu qabda abbaa barbaadde ajajjee waa irraa barachuudhaaf siin jechuu barbaada. Addisuu kiyya wama hundatti jireenyi kee yeruma hundayyuu addisii rabbisii fataasisu akkuma amantii ajaa'iba rabbisii kenne kan. Ameen. Bakka walii bilbilleetu barnoota torban keessatti yeroo lama fudhachuun barbaada. Sa'aatii koommoo arreenjimentii godhadheellee yoo naa danda'ame torbanitti 3 barachuun barbaadaani. Jechuun barbaada gaa fixeedhuma baruu waan an barbaadeef. Torbanitti 4 baradhala. Akkana maashaallah. Jechi kan kee kun waan gaariidha. Deefama abba abdii kiyyaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam fa'lam annahu la ilaha illahu. Gooftaan rabbiin dhugaadhaan gabbaramu rabbii Allahi tokkicha malee hin jiru jecha baradhuu jedhe jechuudha. Amantiin Islaamaadhaa amantii barumsa irratti gadi dhaabbateedha jechuudha. Shakkiidhaa fi tilmaamaan amantii deemuutii miti jechuudha. Amantii namni gartanii yeroo barbaade itti dabalee yeroo barbaade irraa hidhisee saayizii barbaade itti jijjiiruu danda'uutii miti jechuudha. Rabbiin gartanii barumsaan gadi dhaabee jechuudha. Iqra bismi rabbika alladhii khalaq. Qaray hubadhu dubbisiiti irra gahe haqiiqaa isaa bariiti itti deemi jedhe rabbiin agartanii ajaja kenne jechuudha. Asumaan iyyuu immoo gartanii uummata keenyaafis waan irraa dagadhe waa'ee obboleessa keenya Addisuu Raggaasaarraa. Addisuu Raggaasaan karaa deemaatii miti kan inni gara amantii Islaamaatti dhufe. Yookiin immoo akkuma salphaa tokkotti gowwoomfamees nama dhufeetii miti. Wama adda addaatiin itti fakkeeffamee nama dhufeetii miti. Quraana rabbii jecha rabbii dubbisee hubatee dhugaan eessa jirti jecha akeekkatee naaf ta'a jedhee fedhee itti amanee nama dhufedha waan ta'eef akka kanaati jechuudha kan amantiin Islaamaa nurraa barbaadu dura buusanii barachuu. Dura buusanii amantiidhaan wal baruu amantiin Islaamaa maal akka ta'e isa kana waan ta'eef barumsi barbaachisaadha. Nama baratee jedhete lubbuu ofiillee abiddarraa najaa baasee obboleessa ofiillee abiddarraa najaa baasuu danda'a waan ta'eef namni barate ofiifis ta'ee waliifis ta'ee biyyaallee bu'aa guddaa ta'a. Garuu namni hin baranne ofittis balaa ta'ee biyyattis ba'aa ta'ee gartanii amantiillee kuffisuu danda'a jechuudha. Kanaaf gartanii hayyoowwan Islaamaadhaa Imaamul Bukhaariin maal jedhu baabul ilmi qabla alqawli wal amali jedhani. Ulaan kun gartanii oduu waan dubbatiin waan dubbatan barachuun dirqama akka ta'e odoo waan hojjetiin waan hojjechuuf deeman sana barachuun akka dirqama ta'e nutti himuu jechuudha. Isa kanaaf agartanii barumsi waa hunda keessatti iyyuu dursa kennamuufii qaba waan ta'eef inshaallah nutis waan rabbiin nu dandeessisee jenneen waan rabbiin nu beeksisee jedhe isin barsiisuudhaaf isin kunuunsuudhaaf isin gartanii tajaajiluudhaaf nutis qophii ta'uu keenya asumaan isinitti ibsannaa ulfaadha baarakallahu fiikum. Allahu akbar. Galatoma. Assalamu alaikum. Wallahi wa barakatuh. Allah Addisuu fi akkasuma muslimtoonni hunduu akkasuma Abdii Raggaasaa obboleewwan baga gammaddanii baga gammanne isiniin jechuu barbaada.
hunduma sagaleen koo jira Neetwoorkiin keessa hin qabu. Qabee jira neetwoorkiin. hin jiru. Inshaa Rabbiin nu badhaase hunda caaltuu ni'maa keessaa nu filate hunda nu caalchise amantii bareedduu kana nu dhaalchise. Alhamdulillahi shukrii rabbii guddaa isa jiraachisee kan dhihoo jirtaniif kan jirtan biyya alaa kan biyya keessaa fi kanneen biyya alaa obboleewwan diinii hundumti keessanii baga gammanne kaa baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Irra deebiin baga gammaddanii baga gammanne ammas islaamummaan itti fufti jabaadhu rabbiin irra gassiyaadhaa bo'inna karamatti dhufanitti dhuftee qo'attee itti dhuftee inshaallah jajjaboo jabaadhu siin jenna rabbiin si jabeessu irra si hadhaabuu jabaadhu siin jedha inshaallah. Inshaallah galatoomne. Sagaleen kee garuu gidduu gidduutti qabaa jiraanii. Abdoo. Abdoo. Abdi Maalo Ustaaz Najaa Galchaqaa tasjila lakkoofsa tokko barreessan please. Ustaaz Najaan isaanidha. Ustaaz Najaa Muhammadiin Galchadhu. Nama gashuu nama qabu naanimmoo neetwoorkiin nagashaa hin jiru. Neetana naa kennish. Namaaf kennuus hin danda'u barri neetwoorkiin koo takkana seensisaa hin jiru. Please. Formii gashaa yoo jiraatan as jala please. Ustaaz Najaa Muhammadiin gashaa. Enna adde iyyadatta halkan guutuu guyyaa tokko wal falmaa bullee dhumarratti amantii dhugaan isa kamii waan jedhu irratti fidneetu gargar rafne. Amantiin dhugaa jiraayi. Ani yooma shaada qabadhe beektaa Abdoo. Wayyee. Kaleessa miti barkana shaada qabadhe. Gaaf tokko utuu mana kee dhaqaa jirru waa tokko haasofnee addoonaan jetteennaan Yesuus eenyuuf ergame jetteennaan Israa'eliif ergame kaan siin jedhe. Achechumarraan kaafne waan baay'ee gaafa haasofne gaafa sanaa kaaseeti sammuu koo guutummaatti kanan jijjiire. Noormaal garuu jira miti wanta haaraa tokko gaafa gochuuf jettu baay'isitti ulfaata dhugaa dubbachuufi. Fulbaana irratti siin jedhe waadaa sii galeen ture. Silkii cufadheen si harkaa bade. Waanan sodaadheef jechuudha. Saboo hin jirre uumeen si harkaa bade. Deebi'ee immoo dhiifama si gaafadhe muutii kan biraadhaani. Ammas taa'umsa na dhowwee abjuu kootiin sitti meera natti fakkaata. Abjuu kootiin waan isaan wallaale fara'anii natti deddeebi'ee shaadaa na qabsiisadheen sitti mee ture. Atuna shaada na qabsiisaa turte naan jechaa turte wallaahi natti hima turte. Shaada na qabsiisaa turte atis shaada na qabsiistee fara'anis immoo shaada na qabsiisaa ture abdeennaan asallamteetta bakka dhiisa asallamteetta naan jette. Inna dhugaa dubbachuuf an tureera. Jaruma gidduu taa'edha kananii sammuu koo jijjiiriyanii garuu adeemsa keessa wantoota natti ulfaatan baay'ee isaanii abuma aziin gaafataa. Fara'aaniin illee gaggaafataa naa ibsaa dhufanii dhumarratti lafan ga'ee akkuma kaleessa dubbadhe sanarratti sammuu koo amansiise alhamdulillahi rabbil aalamiin kaleessan dhufee dukkana hamaa keessaa ba'ee gara ifa isa dinqisiisaatti dhufee dabalame galanni rabbiif haa ta'u islaamummaa namaa kenna miti gaa rabbitu namaa laata inni anaan badhaase islaamummaa isinillee sinaa badhaasuun jedha asumaan illee nama 788 irratti dhaamsi koo naan dabarfadhu. Tajaajiltoonni akka koo kaleessaa, raajonni akka koo kaleessaa, paasteroota taatanii kan hojjetaa jirtanii atti shawwadu. Yesuus Kiristoos garaa isin kuteera fayyaatti rarra'aartu malee jechuudha. Garaa isin kuteera fayyaamatti rarra'aartu malee. Innis maa jedhee afaanuma isaatii Yesuustu. Maqaa kootiin seexana baastee dinqii hojjettee jaamaa bantee du'aa kaaftee mootummaa kootti hin galtu jedhee garaa isin kuteera. Fayyaama abbaa nagaa yeroo kee gubaartaa yookaan haftee hojii keetti nafnee
yookaan haftee jireenya keetti nafne yookaan haftee jireenya tokko hin jiraanne Yesuusumtiyyuu maal maqaa keetiin seexana baasaa turreerra maqaa keetiin dinqii godhaa turreerra naan deemaa abboo kwaan isin hin beekuuti ittiin jedhe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 21-22. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 21-22. Innaa amma kanatti hojjettanii fi galgala keessan garuu ani isin hin beeku jedhamutu jira taanaani ani isin beekaati kan koote kan jedhu koottaa gara Allah. Ija jabaadhe akkuma kaleessa lallabaa ture har'as ija jabaadhe lallabaa ija jabaadheen dubbisa. Kana duwwaa miti ol utaalanii shubbisanii wanbarii cabsuu keessaa na baasee gadi taa'anii dubbisanii sammuu jijjiiruutti Waaqayyo bagana fide. Kufrii cabsu. Ol utaalee shubbisee wanbarii cabsee galuu keessaa na fide gadi taa'anii dubbisanii sammuu jijjiiruutti dhufeen jira guddadheera jechuudha walumaa gala'anii. Alhamdulillahi rabbil alamin dhugaan isinitti tajaajiltoonni akka koo abdiin na beekaa ijoollummaa kootti kiraara nan faarfataa ture. Adeemsa keessa wangeela lallabuun jalqabee gara iddoo tokkotti immoo gaafa dhufu mishineerummaadhaan na erganii tajaajilaan ture. Akka nama tokkotti immoo baradhoo dhaqanii teoloojii na barsiisanii baradhee eebbifameera. Yeroon barataa ture san gaaffii hedduu gaafataan ture. Barsiisaan teoloojii kooti akkas naan jedhe wallaahi billaahi afaan warra mindinno kiristaanaatiif kan galu dhugaa Waaqayyooti isinitti himaa akkas naan jedhe barsiisaa kootu. Addis weedheennaan waa'ee Yesuus Kiristoosiin hin qayyabatta taate maraatuu taataa dhiisii naan jedhe. Calluma jedhi hin jira jedhi jiraadhuu dhiisii naan jedhe. Sitti meen ture abdi. Calluma jedhi hin jira dhiisii malee yoo keessa gadi galteen qoratta taate baay'ee si maraachaa jedhe. Si rakkisaa dhiisii naan jedhe. Innaa maaliifan kana kaasee sanas ta'e kanasii kottaa gara isa dhugaa ta'e gara islaamummaa. Hunduma isaa keessa gadi finnee ilaalleerra. Akkuma kaleessaa obboloota keenya islaamaa duratti dhaabbadhee dubbisee Galaatiyaan boqonnaa 5:22 inni kiristaanotaaf caafame guutummaan isaa islaamota bira jira. Jaalalli islaamota bira jiru achiin jiru. Wanta achi dhabne baay'ee dhabne eddana dhufne jirra wanta ta'eef alhamdulillahi rabbil alamin wanti ragaa qabu wanti itti naman qaanessine islaamummaa qofaadha. Hallaqee takattame akattame ba'arat naxib alqool. Addis waan shahaadana qabsiisaa jedha tokko kunoo barreeffatee mee ol galchee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni torkin kona modi gashu ustaz. Raggasa abdi raggasa addisu agaruna saddasuje. Abdi. Wayye. Maal anta addisu nan beeku fa galgalaati nagal cirabbeera dhaani gurbani kaata si ol wakka sabar. Ingiliffaan itti barreessuu listanii afaan Ingiliffaan. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أديسو. ويه. بقى جمد دلميتي. بقى وجهني جمني. بقى يرجع يسوس تبقنا يوانيس كل أفر بقنا تقول جروفي كيوانيس كل تربة لكوس سدير جروت نجى عن رفته. القرآن أسود رفته. آمين. بقى لا بقى. الله يدني الله. حقيقة لغتي نتي تدرى وان سلات إسلام مدفوع عن جمد جالا وان أبدين خينيا جمد سنتونو جمد شيء كليس والله إنجاز بأستاذ وان دبت والله لجمد شوك وكمي تايب سد وان بروس بيجنا بيجرا لجري سبب مجا خنا سترك شاتورين ونج شاتورين. الحمد لله رب العالمين. إسلام مان أكما يسنوه بتني gara islaamummaatti dhuftanii eega islaamummaa keessa turtanii booda guyyaa tokkotti namni guyyama shahaadaa qabate khutbaanu godhee da'awaanu godhe addisuu raggaasaadhaati rabbi barakaa haa godhuu fi rabbi saatiisu abdiidhaan ammallee irra deddeebinee baga gammaddee jennaani warra akkaawuntii ergatanii shahaadaanu qabsiisaa jedhaniif yoo wanni kaffalan jiraate malee islaamummaan kaffalee nama fudhatu hin jiru addisuun kalee birri islam irraa fudhachuu miti stuudioodhaaf naannoo 50 kenne kiisha saatiifu hiyyummaa fakka garanan dhufin itti barbaanna hiyyummaa onnee hiyyummaa goggogina hiyyummaa jibbina hiyyummaa wallaala
hiyyummaa waaqa bakka sadiitti oofanii bakka tokkotti raruun herreega nama ciru filoosofiin algooriizimii hin qabne filoosofiin boodimaasii hin qabne keessa gara hiyyummaa hawaasa namaa galuutti rabbii isin fide galanni isa haa ga'u. Dhaamsi guddaan ani obboleeyyan tiyyata as islaamaa jiraniif qabu obboleeyyan islaamaa duniyaa keessa jiran waan addisuun irra islaamummaa qabateef osoo hin taane dirqama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaanirra kaaheef nama islaamummaatti dhufe jaalachuu dirqama qaba. Nuti islaamummaan amantaa gaafa dura rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irratti uume fitrata Allahi allatii fatara annaasa alayhaa. That is creation that Allah was subhanahu wa ta'ala created mankind on that religion. Jira Allah subhanahu wa ta'ala. Suni umaada fitrat Allah eegala umaadaati tarabbi ilma namaa hunda irratti uume. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wa sallam kullu mawluudin yuladu ala al-fitra. Every birth dhaloonni kamuu yeroo dhalatu ka dhalatu islaamummaa irratti jira Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Walakin abwaahu yuhawwidaani أو يمجسانه أو ينسرانه أو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قروا أبون نساني قري ساني ورّا إبدا قبروا قران قري أكا ورّا تمكت خينيا بشان لقا اتنكني أرتدوكسي كريستانا قران قري ساني مو ورّا براتا سيساني ربي سبحانه وتعالى. الرئيل من أماتو قدالتي إسلامته داف أولاغان إسابر باجسو تقنجرو إسلامة نان شهاداكو أفاني الرقابة. Addisuun waa dubbisee qoratee waan isaa fakkaateen dhufe. Har'a namoonni hedduun addisuun piraankii godhatanii galgalaate as jala jiran tiktookiin aseensisaa jedhee naman kadhadhu. Warrumti tiktook irra jiru kunis hedduun nan beeku. Tiktookiin naseensisaa jedhee gastii naman kadhu seenullee dhimma kiyyaa miti. Garuu piraankii godhu jira addisuun maali yeroo jedhan hoflaan na qabaa ture jala kana ta'e alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sun nama islaamummaan beeyne nama amantii Jesus isa sirriin beeyne. Jesus gaafa duniyaa tanatti dhufe maal akka lallabe warra hin beeyne. Rabbi gooftaa waaqa tokkicha isa dhugaa Yesuusin isa itti ergitetti amanuutu jireenya bara baraati jedhee osoo Yesuus lallabu ergama isaa waakkatanii lakki atuu dabrii waaqa tahe warra Yesuusin jedhan bira Rabbi isa baraaree gaafa Rabbii tokkicha uumaa tana hunda uume isa yeroo uumu namatti hin hajamin isa yeroo garaa haadhaa keessatti bishaan qal'arraa walitti qabee tolchu namatti hin mari'atin dhiisanii nama akka isaanii gadaamessa haadhaa keessa turetti hawaasa dhamaasan yeroo Rabbi dhamaatii san keessaa nama baase hawaasa kana itti qoosuun garaa nama nyaata. Kuni hanqina du'aanni islaamaa idhaa sakata ahlul haqqi anil haqqi jaan yoo warri dhugaadhaa haqarraa usee watawhama akkasumatti illee wasakata ahlul haqqi anil baatili warri dhugaadhaa dhararraa gizee callisanii tatta'anii tawhamu ahlul baatili annahum ala haqqin jaan warri dhararra jiru warri dhugaa itti fakkeeffamee jiru lakki sobarra jiraachuun keenya kuni dhugaadha kanaaf hayyoonnuu callisanii jedhanii hubatanii jiran. Waan san har'a dhugaa rabbiin isin ibse addisuudhaan hayyoonni hedduun yeroo gabaabaa yeroo hedduu keessatti dhufanii si dubbisuu fedhanii reefu gizee ati sheekh keenya Ustaaz Nuuruzzamaaniin haala barnootaa gaafattu dhagahu jira ni baratta barachuun kamiinuu ni baratta rabbiin haa laaffisu wal bira jirra jabaadha dhara wahiitti hin dhufne dubbistanii dhuftanii. Abdii Raggaasaa gizee inni awwala seenu mucaan kuni paastarii ture fiilmii wayii dalagee achi irratti qoosuuf deema wayita jedhan lakki mucaan kun sifa akkasii irraa argaa hin jirru nama dhimmi biddeenaa rakkisuumi. By the way islaamummaa keessa reefu obboleessi keenya Addisuu Raggaasaa jala sararee himaa jira. Islaamummaa keessa nuti dirqama birrii namaa kennu nuuf hin qabnu nama ibidda jalaa baraaree jannatatti galuu deemu. Nama ibidda jalaa lubbuu isaa baraaru birrii kennuu miti odoo danda'ame kabiiroo osoo shari'aan nama hayyamtuu bara islaamummaatti nama galchuuf silaa biiliyeena tokko osoo jette osoo rabbiin gatii namaa godhu tola namaa godhu irraa nama gaafate waan gaafachiisu islaamummaan osoo shari'aan akkasii jiraatte islaamummatu kennaa badhaasa rabbi nama. Suraatu Ali Imraan 3:19 islaamummaa na qabsiise naan. وفقك الله جزاك الله خير. إن الدين عند الله الإسلام. Kiri islaamummaa duwwaadha. Kiristaanummaadhaan jedhu, Adiventistiidhaan jedhu, Ortodoksiidhaan jedhu, sanadhaan jedhu islaamummaa qofaadha. Inna 3:19 sammaa yoo dubbistan kanan natti hime nan dhufee Yohaannis 3:17 irra fudhattan immoo Iyesuus ergamaa Rabbiitiidha. Allaqee. Dhume bara.
Wanni Maalan hawaasa hojjedhare? lafaa kanaa galuu qabu ka ammallee nuu galuu qabu amantaan ifa gaafa rabbi aadam uumerraa akka rabbi gabbaru ajajju amantaa islaamummaati. Kuni shakkiin qabu. Abrahaam gaafa dachirra ture har'a kiristaanonni hedduun bari yoo ati keessummaadhaan bulchaa ittiin beeti Abrahaam na udarsiin jaani. Yetinyaው የአብርሃም ቤት ነው? ካዕባኑtti ሙሳ alfatanii beeti Abrahaam na udarsiin jaan. Siif ganaami. Kanaaf inshallah rabbi alaafisu. Beet Abrahaamii san barnuutu dhaqee xawaafa godhu jira uummanni garas garan galu. Gaafa Iyesuus innahoo Israa'el gaafni isin tsiyoon irraa kallattii tsalootii kana jijjiirattan ni jira ni dhufa gaafa inni hawaariyaatota isaatiin jedhu san hawaasni kun garamitti akka zooru xiinxaluu qaba ture. Gaafa faaraan taraaraa je'ee gaara faaraanirraa namoota 10,000 qabatee seena gaafa jiru matsaaf quddusiin fathii makkaa ka rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam sahaabaa 10,000 wajji makka banu eeraa ture bar matsaaf quddusiin. Nuti bar matsaaf quddusitti hin kafarree bar waan kitaaba keessa jiru tanamni revised hin godhin. When you see the cover of every Bible in this world, kitaaba Baayibilii jedhamu kana jalqaba isaa fuula bantee yeroo laaltu revisionii hanganaffaa jedha. Haga kana ka sirreeffame jedha. Maali kitaabni addunyaan sirreessitu baabaafi? Addisuun faan laayivii san keessa turan. Revised barana ani ka 2025 na bira jira. Revisioning 2025 kitaaba namoonni itti waliin galanii amantaa walgahiin namni sirreessu miti amantaan islaamummaa. Leenca gaafa duraa rasuulli tsiyoon irraa ifaan ifee namoota 10,000 wajjin faaraan taraaraadhaan dhufa je'e san dhaamsa matsaaf quddusii keessa jiru islaamummaan nabi Muhammadiin nu dhaamte. Laffaati hajarii fi fiigissa marfaa fi safwaa jidduu isiin deemte fi gaafa golli warra faaraan iyyite je'ee matsaaf quddusiin lallabaa ture nuti har'a islaamummaa qabanne. Islaamummaa kanatti dhufuun kafaruu miti. It is reverting. I say yesterday, it's not converting. It's not changing our religion, but it's revert or recome back to your religion. Amantaa keetitti deebitee bakka irraa dhalatte dhugaa irraa dhufte sanitti deebi'uudha. So I will congratulate you every time. Yeroo hunda irra deddeebinee baga gammadda wanni jennuuf wanni namni islaamummaatti seeneen islaamummaa dabaluun jiru. Walaakin ufiisaatii waa dabala. Umar ibn Khattab gaafa rasuulatti alayhi salaatu wassalaam dhufee islaamummaa ol qabu ufiisaa ibiddarraa bite. Sahaaban jajjabduun duraan dabarte warri seenaa dalagan ulamaa'in gurguddaan ufiisaanii ibiddarraa bitan. Islaamummaan kabaja si barsiisa. Islaamummaan haati manaatee haadha manaatee qofa tahuu si barsiisa. Islaamummaan dubartiin alatti meekaappii dibattee mana xallaatiin dhayxee taznaannaasiftee dhiira biraa jala qabdee hinaaffaadhaan du'uu jalaa si baraara. Uffati tahuu gadhuu niititeetii sitti hima. የጓደኛዬ ሚስት ናት ችግር የለውም ጀቴ harkaan qabachuu irraa si dhoorga mirga hinaaffaa keetii si kabaja namummaa kee kiiloo itti godha hayaata kee sirreessa hattee ribaadhaan baankii irraa birrii guurtee idaadhaan yeet ligbaa jechuu haraama sirratti godha baraasa sarta edag jechuu si barsiisa. Islaamummaan poolitikaadhaan saba abbaan baaftee achitti dhalatte addaan dhoorguu si dhoorga himaanitii si barsiisa himaaniteeriyaanii si barsiisa islaamummaan. Islaamummaan amantaa namni khigibee acbarabbaruu keessatti danda'u miti. Amantaa if qofa tahanii jiraatanii malee amantaa fakkaatanii jiraachuu nama hayyamuu miti. Amantaa daqiiqaa lama isa keessatti sobdii ati nagaa baatu miti. Warri maqaa islaamaa uffatanii har'a beekamtii fi waan garagaraatiif solban koflan qoosan hunda isaanii addunyaan tun itti qoosaa jirti. Kalloo salphinaa rabbi guyyaa tokko itti dira. إسلاممان أمنت رسول كين صلى الله عليه وسلم شوفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إرجما كين النبي محمد نجي فدا نمتي مايكل إتش هارت جرمو هيو الردياتي كتابة بالرساتوري he ranked around 100%. From those 100% he put the rank of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم at the first rank of influential people in this world. Some questioner was asking him why he put the rank of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم on that rank. He answered for that question. My choice is for Muhammad to lead the 100 influential person will make questionnaire for others and surprise some person. Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam warroota addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an keessaa sadarkaa tokkoffarra kaa'uun kiyya. You have to read. Dhaqaa dubbisa. Kaa'uun kiyya tarii namoota garii surprise godhuu danda'a. Nama gammoojjii Arabaa keessatti rakkataa jiru akkamitti tokkoffarra keetta jedhanii hoggaa gaafatan nama garii dinquu malaa jedhe.
immoo nama garitti gaafii uumuu malaa jedhe. But he is the one in this world history. Inni garuu nama tokkicha jedhe who supremely successful in both religious and secular level jedhe tumure. Namichi kun he is astonishing man. Nama raajiiti jedhe. Nama yeroo sanitti politically, spiritually, economically addunyaa tana keessatti dhiibbaa godhuudhaan fakkeenya hin qabne. Sirni liidara addunyaa kanaa fithaawii jedhanii har'a lallaban hundi osoo rasuula keenyarraa amantaa islaamarraa koppii godhatanii nagaa tura. Amantaan islaamaa bar amantaa kiristaanni ollaa keetitti yoo qooqa bule namni islaamaa manaan sirra achi aanu yoo dabarsitee nyaachiftee bar amantaa akkasitti ajajjuu miti bar. Amantaa wal jaari dhil qurbaa jettu ollaa sitti aanu maxxanfadhu waan qabdu rakkoo isaa qooddadhu jettu. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam osoo Yahudan isa waraanuudha isa ajjeesuudha halkanii guyyaa mala dhooftu ollaa isaa jirtu dhaqee nyaachisee wajjin jiraatee dhibamaa isaanii gaafataa ture. Amantaa humanitarian religion jennaani. Amantaa teknooloojiiti. Amantaa gadaa rasuulaa keessa dhaabattee xiinxala yeroo ammaa TikTok irratti naafi isin siistama elektirooniksii kanaan fayyadamnu kana nutti hime rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Amantaa security kaameeraa har'a namoonni manatti daqqanatanii moobaayila irraa ittiin hordofan rasuulli qiyaaman hin dhaabattu haga siistamni sun addunyatti dhufutti jedhe. Amantaa maayikiroochiipsii yeroo ammaa hayyoonni qaama keessatti godhatanii bireen chiipsii matatti godhatan haga isa dhaloonni argutti qiyaaman hin dhaabattu jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. So every single person before he speak about this religion osoo dhimma amantaa kanaa hin haasofne he have to read it, he have to understand the meaningful of religion deeply. If he's not Muslim, yoo muslima illee tahuu baate amantaan kuni amantaa maali, faayidaan isaa maali, what I will benefit from Islam in this world, not for hereafter, akhiratti miti. You have to read that book, you have to see the meaningful of that Quran. And he have to realize on himself. Realize ufirratti godhee shaakalee islaama tahuu baatee seera islaamaa keessa yoo jiraate he will benefit. Namni kun ni fayyadama. So amantaa islaamaatti galuun xiqqeenyaami. Namni har'a amantaa islaamaatti gale teknoolojii har'a keessa jirru osoo qorate waan hundatti nama galu. Namni amantaa islaamaatti gale he have the book which was kitaaba amantoota jiranii hunda kitaaba walitti qabate. جوامع الكلم كنمج الرسول عليه الصلاة والسلام أني تيجو cuunfa jechoota ambiyoota na duraa hunda kennamee jira jar rasuul alayhi salaatu wassalaam. Namni quraana dubbise baaybiliin har'a addunyaarra maqaan baaybilii jedhu kun jiru kanaa miti tawraatiin beeka baaybiliin hin jiru beeka. Baaybilii yoo jettati kavarii kitaabaa qofarratti argita. Kitaaba waan ofii hin dubbanne qaamni wayii maqaa itti moggaasee alaa irratti barreesse qabatee addunyaa tanaan qoosani. Amantaa kitaaba keessa hin jirre ta'anii kiristaanaa qabadhaa namaan hin jenne qabattee addunyaan nu gorsiti. Nu ibsitanii darbitu Tooraatii fi Injil jechuun ikkoo macaafama qulqulluu warra kiristaanaatiif bakka buudha waanta ta'eef kan keenya faadhanii falmaa jiru. It was revised. Yes, if it was the book that which was revealed on Moses, we will accept that. But it's not there. When you see the Bible, it's taken around 15 years to finish to be a Bible. Kitabni Bible jedhu kun dhaqa dubbisa. Waggaa 15 jaarraa 15 fite Bible jaamee moggaafamee walitti qabamuudhaaf. Kitabni Musa irratti revealed ta'e Tawraat au Tawraa jennu bar kitaba Nabi Musa irratti bu'e taabuutaan itti bu'e barsamii itti bu'e. We believe on that book. We are not Muslim until we believe in that book. Osoo kitabni sun jiraate maal goonaa nuti iftararra baabaahi. Yoom kana kitaba Phaawulos kaleessa barreesse kana. Kitaba Phaawulos gaafa karaa deemu kufee gufuun na dhooftee lafa dha'ee fanadda'ee maal ta'e jee barreessu kana. Phaawulos how he disrupt the book. Addunyaan kiristaanaa enu George Bernard Shaw addunyaan kiristaanaa osoo Phaawulosin argachuu baattee isii wayyaa jedhee bar. The disruptor man for the Bible. Namni Baayibiluma silaa maqaan Baayibil jedhanii jarri itti kennan kana rabbashee baxabbatee balleesse. Yesuus Kiristoos assaadaa jala nabbaram indee Phaawulos. Yesuun matsaafu kiristinnaa jedhamee kan ittiin hawaasa barsiifamu. Arra kitaaba waan ufiin dubbanne kitaaba dhimma ufiin gobanne kan qaamni hedduun itti hayyuun meeqa itti tare mee wangeela Yohaannis eenyutu barreesse qabatame isaanaa fida Maarqoos eenyu barreesse Luqaas eenyu barreesse Efesoon eenyu barreesse ergaa warra Roomee eenyutu barreesse Tefiloos eenyutu barreesse kitaaba kana keessa barreeffamoota jiran kana diippidii yoo qorattan qabatama jiru arguun ni ulfaata kun amantaa namaa qeequti miti.
Amantana ma arabsu miti tikkesu miti. But I say every single person have to know about him our religion. One kitaba sa keessa jiru not about Muslim. He have brain, he have eye, he have ear. He have to remind and recite him own books. Kitaba isa bira jiru san dubbise beekun waan isa bira jiru gaafa beeke waan ala jiru beeka. Addisuun gaafa islaamummatti dhufu abdii raggaasaatti akka malee aaree ture. Hiyoota achin xafaan injijee balaa buusaa ture. Garuu sammuu qaba. He have brain. Sammuu isaa dalagsisuu danda'a. Gaafa dubbise inna diina inda Allahi al-Islaam ka jedhu Quraana keessa arge. Inna diina inda Allahi Kiristaan ka jedhu Matsaaf Quddusii keessaa fidaa hoggaa jennaan jiru. Hin barroofne. It's not written in Bible. Waan hin barroofne hawaasaan dubbisinaa jechuun haraamaa miti. Paastoroonni har'a kiristaanummaa nutti lallaban, qeesonni har'a kiristaanummaa nutti lallaban by the way an mana sanitti nama baraterraayi saddiqu walamaatu saddiqu dhagaa bakka itti dhaladhe gaafadha. Bakka sanitti wanni baratamu dhugaa haga islaamni quraana hiikaa hiiku wustuun laqees jennee barataa turre. Wustuun laqees waan jedhanii jira bar. Mr. Beetii qabnaa barachi. Bar Mr. Beetiin masgidan jiru baabaafi. Mr. Beetiin wayii masgida keessan jiru bar. So jabaadha Addisu Raggaasaatiin irra deddeebinee baga gammadde jenna. Warri kiristaanaa dhugaa Iyesuus Kiristoos ummata lallabaa ture hawaasa duraa hin dhoysinaati. Rabbiif sodaadha ummatatti waa himaa. Hawaasni haa dhufu. Karaan Iyesuus karaa islaamummaati. Addisuun kaleessa xumuree jira Iyesuus kan islaamaati. Hingashita waliin jechaa turte ijoolleen Raggaasaati. Kanaaf inshallah abshiru an guddachuu baay'een barbaadu. But I will say for every Christian in this world, I don't say to you, come your own Bible and understand it deeply. After that, compare your religion with other religions, with Islam and other religions. Amantaa keessan sirriitti dubbisa gadi hubadha. Gara amantaa biraatii wal bira qaba laala. Qabatama addunyaan irra jirtu filosoofii addunyaan irra jirtu asbaasa. Addunyaa wajji maaltu na oofaa laala. Akhiraa hiiraaf tariidhaaf maaltu na qopheessaa laala isiniin jedha. Obboleessi kiyya Abdii Raggaasaa wakadaalika obboleessa keenya Addisuu Raggaasaa Addisuu Asaddasuu jennaani. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداچو الله ሁላችንም አከብራችኋለሁ። ምናልባት የክርስቲያን ወንድሞች ንግግር ስናገር ኢሞሽናሊቲ የመሰላችሁ ነገር ይቅርታ አድርጉልኝ። ምንም የተለየ ነገር ወይም ደግሞ የከፋ ነገር ሳይሆን ትክክለኛ መጽሐፍን ካነበብን በመንበብ ላይ የተመሰረተ ዕውቀት ከኖረን ትምህርት ዲን ውስጥ ለቄሶች የሚሰጥ ለሼኾች የሚሰጥ አይነት ሪስፖንሲቢሊቲውን እነሱ ተሸክሞ እነሱ የጀነት ወደ ጀነት የሚወስዱን የነፍስ አባት የሚሆኑበት አይነት ኦፖርቹኒቲ እስልምና ጋር ስለሌለ ሁላችሁም አንብቡ። ሁላችሁም ባነበባችሁትና በተረዳችሁት አምላካችሁን ተገዙ ለማለት እወዳለሁ። واكتفي على هذا القدر وابارك لأديسو رغاسا تكرارا ومرارا. بقى جمدي وبريس كينيا Addisuu Raggaasaa irra deddeebine baga rabbi gara ifa islaamummaatti si fide rabbi gara darkness to the light of Islam. I will congratulate you so many times. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Allahu akbar. Allahu akbar. ቡራቱ አሊ ኢብራሂም 385 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላልና አመንቲኒ ኢስላምራን ከነፊ ፉለ ረቢት ለፉለተማ ሂንቀብ እሺ ጀቱ ከና አደራ ሚረድ ዲቢያ ዱብሳ ቶክ ለማፋ ነሞኒ ገረ ኢስላሙማ ዱፉዳፍ ዋላ መሶዳቱ አኒ ሶዳዳን ቱሬ ቶኮፋኒ gara islaamummaatti gaafa dhaqanii Iyesuus Kiristoosiin arrabsanii gananiitu dhaqanii musliima ta'u yookaan amantaa islaaminaa fudhatu kan jedhudha. Inni lammaffaani macaafa qulqulluu yookaan immoo isa kiristaanonni ittiin lallaban nama gubsiisu yookaan nama cirsiisu yookaan irra nama jechiisu kan jedhudha. Lamaan saayyuu soba. Kaleessa gaafan shaada qabadhe Iyesuus Kiristoos eenyummaasaa namummaasaa guutuusaa ifatti lallabanii amma amantaa islaamaa keessatti
Yesuus Kiristoos sodaatamuuf kabajamu iddoo qabu nu warra kiristaanota warra kaleessa keessa turre keessatti iddoon qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Lakki Yesuusin nama gansiisu tun taane Yesuusin nama barsiisu tokko kanan isinitti himaa. Inni itti fufee jiru immoo macaafa qulqulluu gubuu yookaan irra ejjetanii dhaqaniitu shaadaa hin qabatanii hin sodaatinaa kijibadha wanti onlaayinii irra jiruuf waan dhageenye waanta ta'eef kottaa gara islaamummaa gara isa jireenya namaa kennu gara isa ifa namaa ta'ee kottaan isiniin jedha. Waamicha akkasii gaabboleessa kootu danda'a isaaf dhiiseera. Abdiitti fufi.